beeksisa baasee dhaqalee isinii fideera waan ta'eef dhalayaa isinitti argamnaan haftanii akka nu goman. Maaliif jennaan qajeelfama gaaddisa jaarsolii gaaddisaa jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee hojiitti galamee jira jechuudha. Aadaa kaleessa Oromoon ittiin bulchaa ture ittiin Ameerikaan irraa fudhatee biyya ittiin bulchaa jirti waan ta'eef ittiin uummata keenya tajaajilaa jiru waan itti kennee jiruuf kana hubattanii ala xalayaan isin dhufu dhiirris dubartiin sotuu biraana akka irratti argamtan kabajaan isin gaafadha uummata kana. Maaliif rakkoon uummataa immoo poolisii dhaquun aanaa dhaquun mana murtii dhaquun afeera asumatti ilaalamee abbaan dadhabame asitti fuudheen manni murtii aadaa kun amma danda'a itti deemee raagaarratti beekatee waan dadhabe immoo ol dabarfata aanaatu jira. Mana murtii idileen natalaa ol dabarfata jira jechuudha. Kallattii isaa bal'inaa walitti himuu dandeenya. Amma namni keenya asii kan dadhabee maal dadhabuu miti amma deema murtii deemnee nuti waan dadhabee dabarfataan xalayaadhaan akkuma mana murtii hawaasummaa kaleessaa raagaarratti fuudhee itti sarratti fuudhee murteessineef ol dabarfata isinii kenna waan ta'eef dhattanii birriidhaan hin miidhaminaa asumatti isin keessummeessuudhaaf nu torbeedhaan saatii afurii baatee guyyaa kam isaa qophiidha waan ta'eef kana uffattanii garuu namni xalayaa keenya gidee guyyaa tokko guyyaa lama rakkoo sana ga'uuf itti gaafatamaan namicha maal miti hidhattoonni mooganne kana keessa jiran qaamni nageenya hundi isaan lafa isin ajajnetti haftanii nama hubatina. Maaliif qajeelfamarra jira dambii mootummaan naannoo Oromiyaa tumee baaserra jira. Akka kanaan walumaan hojjennaa unkaanis hidhataa sadii miti poolisii ajajamuu aangoo qabna jechuudha. Hin tuffatamu aangoo dhamma nutti kennametti. Akka kana tuffadhaati beellama irratti argattan itti gaafatamaan aadaaf tullii aanaallee immoo kun obbo Ayyalee Ibsaa jiru isaan irraas immoo hubanni barbaachisa innoo gabaabinaan isin kennan immoo kanatti naa hubadhaa beellama akka namni biraan isin jira kana tuma. Mootiin irratti dhiyaatanii gabaasan fide betere jedhamu gabaasa jaarsoliin nuti xalayaa isinitti ergineetu gabaasan nu erginaftan akka nu komanne ammas. Maaliif nuti beekaadha jaarsa biyya kanaati jenneetu xalayaa kan mallattoodhaan isin eeggaa jiru. Akka nu mallattoodhaan ergin rakkoo uummata sanaa rakkoo qaama sanaa laaltanii gabaasa nu gochuun nu dirqama ta'uu isaanii hawwadha. Waa malee isin ergaan jiru manni murtii koo gabaasee ergala isiniin jedhu finiintanii dabbitanii wal waamtanii nu ergitu. Tokko waraqata dabtariitti wal barreessan of eeggannoodha. Isin irkaan buunu warra waraqata dabtariitti naafini dassee wajjiniin to'annaa jira wajjin. Manni kun mana kabajamaa jechuudha. Mana keessan aadaa Oromoo kaleessatti wal bulchuu galmaan ga'uudha waan ta'eef amma hojjennetti ijoollota bukkee keenya Abbabeen jira, Taaddaleen jira, innoo kallattii isinii agarsiifna malee abbaan gimbaar jalaan dadhabaa jira waan ta'eef akka kanatti hubadhaa jaarsolii xalayaan isinitti argamu dhaabbatee gahi. Abbaa dhimmaa miti kananii taaraa jiran warra jaarsa jennee xalayaan tattudha. Nu walitti qaba. Nuuf dookimentii dhala. Manni murtii iji baataatiin manni murtii aanaa aadaaf turizimii kan inni qoratu gabaasa na qoratu. Maaltu dhume bu'aan samaan imanni dhiyaate meeqa imanni raawwate meeqa imanni beelamaan jiru meeqa jedha. Akkuma mana murtii aanaa jechuudha. Kanaaf namooti gabaasan fin yakkamaa taatu see kana jedhamu muraa gaaffii mubbaan qabdan. Gaaffii gaafa barbaade durii akkuma antanii mana murtii idilee irratti namni baasee barreeffama barreeffatee geeffata. Garuu akka mana murtii aadaa kanatti malee uummatni hojii qabu barreeffamaa immoo afaan ifaan dhufee waan barbaade himataa jedhamu irratti itti fagoo danda'amu. Maali bira? Tiraa gaaffii bira. Gaaffii baan qabdan waan isin ibsa jirudha. Eche mana murtii aadaa kanarratti falmiin geggeeffamu gosa lama falmii yakkaatii fi falmii hariirooti. Falmii hariiroo kana keessatti hanga qarshii kuma meeqaatti daangeffamedha falmiin isaa. Jira gaaffii nuudhaan jechuudha. Jiru? Namoota otoo gaafatu jaarsolii yang wajjin jabaastan ergitan jaarsi sun lammaan qaama waliin galle ta'uu mala. Yeroo sana namni kun akka isa hin dinne qaama olaanaati. Akka raawwanne nama jaarsa wajjin laqa wajjin waliin galu kun akkamitti ta'a? Yaadni biraan? Gaaffii isaaniitiin wal fakkaata. Goosicha gaaffichi gaafuma kooti. Tarii qarshii kana namni nama dhowwachuu danda'a, liqeeffatee dhowwachuu danda'a, nama kaaduu danda'a. Hangamii hangamsa jedhu sanaa fi lammii immoo namni kun irratti amanuu didee darbiinsa fudhachuu hin danda'ama.
Tadi dalam aku itu asma gati segera tahu kali untuk kaya ka polisi di mana. Kanura ya? Isi. Wanta jadi nak bergaru juga cuman dah. Jadi nanti ani si modi bisu wanda uji cuman dah. Rafi berdua kali ini. Angga yo banat. Kan magalita kan jadi mus apa ni ya? Akan berdua menubas berbaring. Ya dan tu ba? Kalau yang aku pergi. Kalau yang awam cek. Pakainya Aidu ni poisa no wali matan, aidu no ni mate kalau yang aku jadi mana berdua. Apa ni nuti mate tu kalau aku. Mutuman ni kerja sudah boleh dah. Galmi nu benera, wada kata lu ki dastan nu benera, escritor resi nu benera mutuman je. Mutuman nama kajon sa, uji sa bisa je. Gafiza ke gamat boleh asyik laki gamat ni. Hari kau wasan boleh keren desu. Amma dan dami. Dangganan magalita ke nyala ubade, wanti danggai ni. Garu akan ubade. Akan mutan no korla wa ubade ti. Danggang ka buiman ni tabi. Mari di itta dia ma kabudan da raga pura chudan da amma male ana pura da nagenya mi jone shankar chani ma bamu tiada. Anggo ka kabu masakan. Ada masakan da anggo ka. Ada nu masakan anggo ka bawanta ye amma dan da yetti demet mani mu tiada bunu chu. Wande mamu malu tidemet raga rati bude ka ke pur kullese abalu kun wandi der jede ol da pada ti ni rasulullah. Tok. Yakka mo kitabeli di mata saja undan dan deni. Araban dan dama garu ikan dan deni garu. Tok. Hada manadi bad mana dambasu indan deni. Ala no jikenya. Jas sumar inde. Abba milionas, abba ko mati bas, abba ko majan damar jar sanjel. Angon nu genne jar satti kesu. Wanti jar satti ke pamu namni in adenya nu mata kana kisa saini da igni bira. Ini kalau lagi, amma bakenya bi namichi beti kana fudate ni ke fade dawate kun yo hali. Amma karada tika amma karada bira ga utudem sinti. Gana casara wajini wali gele wan buta mu ma motumani siti yada jira wanta ebi isa kana ila indan da mun jarina gore bayna su ko tadi wali marjanne wande mamu mal. Amma dan da am wali wani tademne tadi namni kana bi bitu ko waya tudon da. Aka kana tubatani इतनी मत के सभी नमतु मोजा सुमाला कामेर गड़े लम वली गलुली अत्यन्या मोदिसा नि को बजाके बोली मदनी हूं जार सकती के निने रवली का बा जार सके न्या जार सी सुन थाए मार को रबेतु ओबोदा सिस्टम आली भी मोदिसा का परियाने मिजरा मन गुया कनाला को कनाती में बररे बम गुया कनानु बररे इधर आराड़ा फेंगे ओबोदा की जमा जे चार सोली पुरो चुरी दे ये तैनु बररे इधर मतलब तुरंत योरी आचुरी सा कर्म को नुत Wanu bayar uang, jangan soli sana uang bayar uang. Ini mau macam apa ni? Makanya mana mesti ada kan red, ini macam tu. Makanya jadi pun mau beli macam. Jo mau di kamar dah kini dah kini mana mesti ada kan semua macam deta. Kalau yang apa dia dah ingat. Jadi dah dah mesti beli kamu ini kawan. Laki ni anggur mati nalal dan muka belum mungkin dah pakai. Asyik aja orang ni beli ni. Beli tak kaya jadi. Jadi enggak buat lagi. Pakainya Ishintamu ye nega nama jate nyami kenyet obozakir jaman nami jeraman mana muti ada kan ilalam ula feri ka buanjere ni mani muti wala barfata kama kan akka kesu mejita nu jende bare su kendi mari betu erga wa ikam aske tu badam dum tige saja erga kam ab akka kan tu badadi afani tu budan desu talaya to komale tahabi to komale kebija to komale wa modu mare si yerum benula amma wan hat aka kana tambara gafin de ya Ya, saya kan baca. Ya, solita. Boleh kan kita baca. Ya, solita nak boleh kan di sana ni. ya soli wali gal Ya, solita boleh kan. Nama waliin galle lama yoo ta'eedha. inni jar sai suni wai jar soli bakenya mamadi bakab jadi ju jar sai danya Akas. bakenya jar sumala kaman jadi gulama daga ga ju mamadi lakat
Maammadii lakkaa'annaan Maammadii bagabjaa nama waliin galan fakkeenya kana. Isa kan abbaan seera manni murtii aadaan beeku. Eenyu beeku himataa fi himatamaan Xinnoo siqaa gara sana. Wayyaa gaaffii biraa gaafata. Waaqa sin fayyada. Ini berai, kayaknya kalau kalau minggu lima tu, jangan minggu tiga jar semu je, lima baca dan ada air dah. Jasi, ala ani erga mekuni, udi kuma kana gitu, lesya kuma kana babar kita ya udi kan itu, wansan rawat tu, isi stadium isi oi, jasi cuma antar. Isa tadile je ni. Gaaffii biraa jiru. Gaa. Wanta barbaada mana murtii aanaati moo manni murtii jibbaataa si jettan kun eessa biraa jedhe. Manni murtii jibbaataa kophaa isaatti jira banatanii mana murtii jibbaataa jedhanii kaa'ataniyyuu. Ol dabarfata. Achitti ol dabarfata jettanii dhaqxu. Achitti isinii ilaalama. Isa immoo Geetaachoon jedhee jaarsoliin xalayaanitti ergame kun jaarsummaa isaa kana hubachuu isaa beekama. Jaarsummaa lakkaa'amee abbaan dhimmaa lammaan walitti nu qabeen waraasee tokko godhe jedhee lakkaa'ame irratti ejjannoon mataa isaa murteessaadha. Jaarsummaa la dubbatanu nama balleesse tokko namatti balleeffame hin jiru. Biyya nama namni kenna maal godha beektu biraa biroon see wala fitu mootummaan ila kana bisu qabdi maala wala fitu waan bisaa jedhamu mootummaan qabeenyaa keessa amma namni kenna qaqqee biyya baastu mootoraan hafeef innan nu achi abbaan of ageessu malee akka kanatti hubattanii iyyuu jaarsoliin lakkaa'ame sun xalayaan nu biraa baheera taanaan inni lakkaawwates inni lakkaa'ames dirqama galmaan gahuudhaaf dirqama guddaa qaba. Inni dee abbaa jaarsolii sana suguggursi abaluu jaarsummaa kan godhu bachuu waan haaridee fi falanaa qaama nama murtii aadaa jettanii dhuftuu waan deemamuu malu walumaan itti deemnaa. Harka rukutaa fi bishaan soora.